Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaati. Kiristoos ka'eeraa inni jedhu yeroo muraasaaf isarratti mee waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos har'aa ilaallaa jechuudha. Bara kamii ka'e Iyesuus Kiristoos ala jedhamu namoonni addunyaarra jiranu du'a booddee jireenyi jira moo hin jiru yommuu jedhanii sammuun jaraa jireenya du'aa booda jiru sirriitti baafatanii ilaaluu hin dandeenye yeroo ta'e sana keessa du'aa ka'e galanni isaaf haa ta'u. Karaa biraatiin yeroo inni Iyesuus ka'e sun diinonni isaa ajjeesuu duwwaa miti. Gidiraa fi rakkina dhiphina dhukkubbii baay'ee keessa isa dabarsaniitu fannisanii eega awwaalame booddee illee lakkii ka'uu danda'a. Waan inni jedhu hin beekamu maqdasa kana diigaati an guyyaa sadiitti nan kaasa jedhee jira. Waan namichi kun godhu hin beekamu maaloo dhaqna eegsifanna jedhanii Phiilaaxoosiin bukkee dhaqanii gaafataniitu maal barbaaddan jennaan lakkii nan kaa jedheera. Booddee maal kan dhufanii duuka boonni isaa hatanii ammas immoo gudii nu godhuuti isa duraa caalaa inni amma ammoo akka hin cimne ni eegsifannaa jedhani. Akkuma seera keessanitti dhaqaa eegsifadhaa jedheen. Owwaala isaa halkanii guyyaa ta'anii eeganii guyyaa sadii akka inni hin kaane. Dhagaa guddaa gangashanii irra kaane akka inni yoo ka'e illee gadi qabuu ni danda'utti. Hidhattoonni irree qabanu halkanii guyyaa rafiitiin kan jiran dadhabsiisne cimaa fudhatanii dhaqaniitu awwaala Yesuus Kiristoosiin eegsisan. Galanni isaaf haa ta'u. Inni garuu hundumaa mo'ee ka'e. Dhagaa sana naa gangashaan jenne jara eegdota sana narraa kaasaallee hin jenne utuu waan jedhin humna isaatiin ka'e Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan galatoome haa ta'u. Dhagicha gangashee awwaala sana fonqolchee keessaa ka'e seenaa haaraa. Yoo fooniin dadhabee lubbuunsaa foon irraa addaan baatee duutellee waaqummaa isaatiin kan hin duune ala boolla awwaalaa sana keessa namummaa isaatiin gale hangoo waaqummaa isaatiin kan hin duune kan addunyaa bulchu isa ture abbaaf hafuura qulqulluu wajjin jechuudha. Hangoo sanaan tasa abbaaf hafuura qulqulluu irraa addaan utuu hin bahin kan ture qaama adda baate qaama ilmummaa isaa sanaan giiftii keenya dubaroo maaramii irraa dhalatee qaama addaatiin abbaan foon uffate hin jedhamu, hafuurri qulqulluun foon uffate hin jedhamu, nama ta'es hin jedhamu, hafuurri qulqulluun nama ta'e hin jedhamu. Abbaan garuu ilmi nama ta'e. Abbaa fedhii abbaa isaatiin fedhii hafuura qulqulluutiin ilmi qaama isaa adda sanaatiin inni duraan abbaarraa dhalate sun amma immoo dhufee giiftii keenyarraa dhalate sun qaama dhalate sanaan fannoo irratti fannifamee nu du'ee du'a mo'atee ka'e. Wangeellee Yohaannis boqonnaan 20 kana jedha. Akka aadaa biyya jaraatti guyyaa sadiitti eega namni du'ee booddee dhaqanii awwaala isaa urgooftuutti dibuu turani. Beektu miti biyya keenya keessas eega namni du'ee guyyaa sadiitti dhaqanii ija buruqamoo maaloo jedhu awwaala sana dhaqanii ilaalu. Al tokko waanuma baay'ee waan jedhamu jira. Namoonni humna waaqayyoo kan hin taaneen lubbuun jaraa lapheen jaraa dha'uu dhaabbate jedhanii yaadanu. Al tokko haala adda addaatiin guyyaa muraasa booddee lubbuun jaraa itti deebi'uu dandeessi jedhama. Guyyaa sa'a muraasa booddee kan Yesuus Kiristoos akka kana miti. Akka inni tasuma du'e fannoo irratti akka inni tasa du'e
Jarri fannisan sun iyyuu dhaqanii arganiiru. Du'aa butuchanii 666 garafanii dhiiga isaa lolaasanii foonsaa garaffii sanaan cicciranii fixanii uffata isaarraa qullaatti hambisanii qullaa isa dhugaa namni waaqa isaa ilaaluuf yommuu jedhu sana uumamni aduun illee ifuu see diddee dukkana buustee ji'i gara dhiigaatti jijjiiramtee urjiin lafatti harcooftee lafti socho'ee awwaalli banamee duuta awwaala keessaa doonni jarri awwaala keessa jiran ka'anii maggaarajaan bataskaanaa iddoo lamatti cite kanaan booddee kan isin daanqaru wanti tokko hin jiru ala jedhu gara isaatti nu dheessate galanni isaaf haa ta'u. Du'aa ka'umsi isaa dhuguma du'aa ka'umsi isaa kanaaf amantaa keenya keessatti inni tokko du'aa ka'umsa gooftaa keenya nuyi du'aa ka'umsatti hin amannaa jenna kan isatti amanne akka isaa wajjin duune isaa wajjin immoo in kaanaa. Maaliif kun namni kiristiyaana jedhamu hundumtuu awwaala booddee jireenyi jira jedheetu amana. Kana amanuu qabna jechuudha. Inni tokko doogumaa inni jedhamu keessaa inni tokko du'aa ka'umsatti amanuudha. Amma namoonni baay'een jiru. Lubbuun akka hin duune eega baranii booddee in jijjiiramtii jedhu. Gara biraatti jijjiiramtii jedhu. Nuyi akkuma kanaan lubbuun keenya eega foon keenya addaan baate booddee in kaana foon keenya kun iyyuu hin ka'aa jedha. Namanni buu foon kun iyyuu hin ka'a. Inni uffanne kun iyyuu hin ka'a. Yoo bineensi nyaate, yoo abiddi gube, yoo tortoree samee tortoree bade, yeroo dhufaatii Kiristoos in ka'aa jedha. Garuu ala ka'u isa akka tortoruu isa akka dadhabuu kana qabatee miti qaama hin dadhabne qabatee ka'aa jedhama. Qaama hin dadhabne qaama barbaraan jiraachuu danda'u uffatee ka'aa. Hundumtuu akka hojii isaatti Waaqayyo fuulduree dhaabbataadha. Hojii maalii qabnaa fuulduree gooftaa dhaabbanna. Dhiifama isaatiin hoo dhaabbanne ammallee dhiifamni isaa nuuf baay'atu. Akka dhiifama akka hojii isaaniitti Waaqa fuulduree dhaabbatu. Kanaaf ala badii namni tokko tokko hojjetu amma danda'ame badiirraa of eegnaa cubbuurraa of eegnaa ala jennu lubbuun keenya booddee waan asirratti hojjette galaasee qabattee tureenti. Jireenya isa samiirraa kana ijaarranna yogguu jennee kaanu jireenyi inni samiirraa immoo isuma akka lafarraa kana walitti hocanii ittiin jiraatanuu miti. Isa si'achii waliin dhahaa jiraatanuu kana miti. Isa guyyaa falkan wal keessa fiiganii asii achi jedhanii ittiin kaatanii dhugaa sobas waliin makanii jiraatanuu miti. Isheen gubbaa jireenyi waaqarraa jireenyi dhugaa wajjin jiraatamu dhugaa barbaadde haqqii barbaadde. Maaliif du'aa ka'umsi Yesuus Kiristoos hin dhaqanii barbaachuu gaafa guyyaa sadii itti meera garuu namanne arganii hin beekan waan akka kana. Dhaqaniitu du'a keessa barbaadu jara awwaalaman keessa barbaadu Yesuus Kiristoos. Maala godhanu gaafa jimaataa hojii harkatti dadhabee jira. Maala godhanu gaafa sanbata hoosaanaa sana galateeffatanii faarfatanii maal jedhanii abdii irratti ka'anii Yerusaalem amma deebi'eera kanaan booda mootummaa nuu deebisa kanaan booda biyya keenya nu eegatu jedhanii abdii irra kaanoo gaafa jimaataa dadhabsiisanii garafanii afaan tokko jecha tokko afaan isaa keessaallee utuu hin baasin
garafanii dhiiga isaa lolaasanii qaama isaa bismaaraan uranii harka isaa miila isaa fannoo irratti rarraasanii kanaan booda maaligaa kan Saa'ol dhumeera maaltu abdii qabaree abdii maaliirraa qaburee akka namaatti gaafa jaalaan dhuguma maaligaa waan meeqatti abdatanii dhuma kanumaan haa ta'u egaa ta'e immoo akkuma aadaa keenyatti gaasu ilaallee akka barumsa isaatti bilisa nu baasa jennee isa duugaa kaanne eeganna fee ofiyyuu akkana ta'e egaa akkuma yoo ta'e anoo jaalladheeraa cubbuu koo baay'ee naa dhiise maaliyyuu ta'u jetteetiyyuu maarameene garamaan dhatte karaa awwaala sana shittoo qabattee dhatte gaafatte shittoo koo dhaqee urgooftuu koo dhaqeen itti firfirsa jettee dhattu awwaalla keessa awwaalli jiru dhagaan oddoo isaatii gaggalagalee gaafa dhaattu naate achi galagalte as galagalte naate infidde ka gara obbolootota seetti gara duuka bootaatti kottaa maaloo gudii taane irra jette maal injiru awwaala keessa Yesuus injiru jette aluma sana fiigaa dhufanii Petros Yohannisiin fiigaa dhufan eeguu kana inni tokko fuulduree dhaqee dhaabbate keessa galuu hin dandeenye banamuusa arkee na'ee dhaabbate inni lubichi dhufe egaa keessa galuuf akka maqdasii keessa lubni galu dhufee keessa galee arge gaafa keessa galu kafana isaa duwwaatu gara mataa isaaf gara miilla isaa irratti lafa ture sana duwwaa ture malee humti tokko hin jiru. Yegguu kana mataa jaraatti dhufe deebi'anii deeman jara kaan itti himuu dhaqu deebi'anii deeman maarameen hin deemu itti achuma dhaabbatte maal hin deema jireenya koo sarratti godhee abdii koo sarratti godhee du'arraa kan na fayyise oo'isa akka namaatti koo yoona du'een ture akka isaatti hin jiraadhe eessan deema jette garaan seellaa hafe sagaafa jimaataas boo'aa turte isa ammaas du'eelleen boqonnee jette gaa maala gootu akka namaatti akkasiin hin deemne gaafa baruu dodda booddaan biqiltoota sana keessatti itti mul'ateetiyyuu dubartiin ana maal barbaadda jedheen gaafa galagaltee raattu namuma tokko achi jira maaloo barsiisaa koo fudhattee yoo taate mee akka urgooftuullee itti dibuu oddoodhuma keessa natti agarsiisi jettee namuma achuma keessaa green area kan akka nama hojjetu jira miti biyya kana akkuma sana gaa namuma biqiltuu naannoo sanaa dhaabaa jirutti fakkaate maala gootu deemuu didde ala Petros Yohannis deebi'an achi dhaqanu eessa dhaqxe lafanni kaa'ame yoo beetti lafa foonsaa jiru yoo beetti hin deemu jette yegguu kana Maariyaam jedheen Rabbuun jettee barsiisaa koo jettee kaaseen hin gammadde itti kaattee itti fiigde amman barteen sagalee isaa dhageesse itti kaatte nan tuqini jedheen nan tuqini lakkii ganaadha na barteetti akkan ka'e argiteetta miti akkanan ta'e anuma isa du'een ture amma jiraataa bara baraa kanan ta'e anuma nan tuqin dhaqii obboleettota keetti himi gammachuu kana jedheen dhaqiitti jiraataa bara baraa kanan ture kan hin jaalala keessanii fannoo irratti du'e kan hin awwaalame kunoo du'ammoo mo'adhee awwaala duwwaatti hambisee ka'eera dhaqi jedhitti me gammadde gammachuudhaan kaatee dhatte kaa dubartoota gammadaa isinii tinsaa'ee kan duraan arge dubartoonni keenya haadholiin keenya obboleettotiin keenya gammadaa isinitti mul'ate tinsaa'een nutu isaan booddee lallabuu qabanne malee kanaaf gammachuu guddaa Waaqayyo addunyaa kana waan uumeerraa jedha nama ta'e addunyaa kana kan inni ittiin fayyisetu caalaa jedha iccitiinsa bira qaamuu hin danda'amu cimaadha gooftaan nama ta'e ala jedhan namoonni tokko tokkoof hin galuufi maal akkamitti gooftaan nama ta'a ala nama ta'uu akkamitti addunyaa bulche nama ta'uudhaaf dhalachuu qaba alanni garaatti hafe sana akkamitti iyyummoo samiirra bulchaa jedhu hin galleef iccitiin sillaasee sadummaa waaqa
tokko sadummaa qaamaa jechuudha. Waaqna tokko qaamaan sadii isa jennu mistira yookaan Holy Trinity jedhama. Ingiliffaan Holy Trinity. Resurrectioniin inni du'aa ka'umsa kana ittiin amannu tokkicha ilma abbaa isa ta'e Iyesuus Kiristoos jaalala namaaf qabu Waaqayyoon ilma isaa irratti bulchee cubbuu keenyaaf dhiifamaaf wareegama ta'e qaraaniyoo irratti darbee ilmi tokko du'ee addunyaa hundumaa fayyise. Qoricha addunyaa fayyisaa addunyaa jechuun kana tokkoon isaa du'ee hoolotaaf jibichoota boqochiise. Jara qalamaa uummata namaatiif dhiiga isaaniitiin namni dhiqatee ittiin fayyu. Isa kakuu moofaa sana keessa jiru akka jiruun xaragee baase. Kanaan booddee dhiiga ilma kootiitiin fayyadee Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin nu fayyisee galanni isaaf haa ta'u. Kanatti yoo amanne jireenya bara baraa arganna. Jireenyi bara baraa eenyu yoo inni isuma ani jireenya jedheera. Isatti yoo amanne malee jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu ilaala. Isatti amannu maal kanatti kan hin amanne eenyutti amanama ree? Lubbuun keenya kan isatti hin amanamne eenyutti amanamti? Amma du'aatti kan nu jaallate moo? Mee wal ilaalaa. Ala wal jaallattanu akkamitti akka wal fuutan illee ilaalame. Aluma wal jaallattanu kennaa aluma xixiqqoo kana walii kennitan abaluun na jaallata kana naa kenne jedhama miti. Abaluun na jaallatti kana naa kennite kana naa goote jedhama miti. Kennaan jaalala ibsa. Amma du'aatti kan nama jaallatu eenyure? Isumayyuu koo nama gaarii isinii oolu jaallachuu dandeessu. Utuu maxxammaannuu moo? Utuu sagaddinuu moo? Utuu sayakkinuu moo? Inni garuu maali? Amma dhumaatti nu jaallate. Al tokko tokkoon jedhama biyya keessattis asittis maal isaa argitee itti rarraate intalli kunii? Maaluma isaa argitee itti rarraate? Maal namichi kanumayyuu jedhamu gurbaan kun nama akkanaati. Namichi kun akka kanaam jedhama miti. Al tokko immoo maal ishee argiteetu jedhu isa dhiiraatiin immoo maal ishee argiteetu isheen kun maalumaaf itti rarraata jedhanii nama wal jaallate gidduu asechi dhaqanii addaan baasuu kan deemanu nama baay'ee jiru. Garuu isa jaallate beeka maaliif akka jaallate miti. Isuma lafarree eega wal jaallatanii booddee haadhaaf abbaa jaraa dhiisanii hiriyaa jaraa dhiisanii ganda isaanii dhiisanii waan hunda dhiisanii isa jaallatanii wajjin deemu miti. Isuma lafaa kanallee Yesuus nu jaallate. Nama dhima jaalalli isaa immoo maal jaalala akkamiiti? Nama isa lafaa waan qabu hundumaa namaa kennu maal isa eeguun gowwaadha? Waanuma qabdu irratti fixxee innumaan jaalladhatte inni koo isa hin jaallatu isa waanuma